Awak kau ni gader orang dur biasa istri dur biasa. Asal kau baca nama jarahan aja. Syekh Jalati jah. Iya. Namni jawab ni sa aja ini aja jara. Kau ni tiada cuma. Ya. Akan wibet. Aman tiap bumi kono tiada kia. Wah dergesa rai Muhammad. Mali ratu boy gamma. मैं जाफुवान सुंदर सिंगे हमारे रासना है सो मैं garaagarummaan darasaa baadiyyaati fi darasaa magaalaa jirtu maali mee? darasan magaalaa jirtu fi darasan baadiyyaa jirtu garaagarummaa dirasin qaban darasan baadiyyaa jirtu sun bishaan kun beeta ni qabbanaa ka baadiyyaa kun subii tana tarlama waliin kaasan laalisan Oke jennan tokkichi dura kee gisee dhigatu harki kun qirr kana gisee dhigatu qabbanaatu kasi tarja amma namni darasan magaalaa tun alaari birra kaatee salaatti isaan gisee kana salphii seenanii qirr godhan rabbi jecha warri habeena duuba salaatu jiran jeeti itti dhaqamtee qaalan garummaa takkanaa tanas ni qaba Oke aya. takka sagalee harkaa dhageenya tanarratti qirr godhan miila kana isaan malee ammas abbaan feetan danda'u kilaasikaala san da'u Atau magaalaa tun dha'uun beeku. da'uu dandeessu gaafa takka darasummaa diinne gaafa ijoollee mudannoo abbaa lamaa fi kanan qaba bachoontu kannee boo Boccuma tuh kan. bachoontu kannee Akkana. nuti magaalaa diradaarraa ol baane immoo haramaa tanan nu golchanii ta'e hiirri baadiyyaa haramaa tana galle Kobbee Gobbee galta. kobbee deemnu Gobamuun ta'e. inni silkii teenya hunda nurraa ni fuudhe nyaannis akka nuti barre beeynu san nu dhorke beekaa Quraas kitaabnee quraana dhufuu keessan akka beektan jeetimma eegallemma quraana hoggii nuti xiqqoo choofnu jimmata qofa silkiidhaas nu deebisa amma sheekha nyaata barbaadna nyaata barbaadan hodhaa bachoota nyaata maaliin nyaanna shaayiin hin jirtu shaayii dhaabbanna shaayiin dhaabbatin haadhaati taan addaadhaati taanis akkanumatti tajiisan tana hin jirtu kana godhaa taan irra dhugaadha nu hin jedhu hoggii torbaan meeqarraa guyyaa takka gaddeebinu diradaatti ummaan tiyyatun dhufteeti jimmata ruuzana dura keessa beekta ruuza firiira ka saana irratti nan beekne guututti hin taru Ayo, la ilaha illallah. olin deebitu naan jette bakka olin deebitu maadaam magaalaas ni irti olin deebitu naan jette Allahu akbar. Ayo. akkas fa'aa jira jechuun jireenya Baadiyyaa fi magaalaa karee jechuudha garaagara. Suuroo suuroo kaarii qaban kaariidha bakka kamitti dhageenye isii tana laayiviin namoota barattootaatiis akkuma garaagaraa kanatti darasaatis garaagaraa beekta sheeyini kun gisee siyaa farsee quraana kanaan dhukkee sirraa kaase harka baaftee duma shee kaniif fincaaneetta usseetuma shintibeetii kana keessa leetee teessira Ini shintibeetu maqaa. Ini sheekha shinin fincaan amma kun gisee kilaasikaala irra kaayee sheekha nin fincaana jee kun saa qabata gisee itti deebite sheekha nin fincaana Baraga. Sagaluma. yookiin yoo achi teessee hoste xiilaa si maramaa beekta xiilaa kan akkas si mareeti miila kana si jalaa fuudha asiin jechiidho amma kabiirri kun wajji turre as ta'u kana osoo niifi kanatti barannoo osoo kana barannoo mana darasaa taanee bakka gaariyaa deemee shuuruudha kana kannaniif tokko hojii shuuroo tana hojjetee deemu shuuroon tokkoon taasisan irraa shuuroo nama goggoyde Shuro, gisee afaan gaatte himumaa sirtuu. taaju shurubbeettiin ijoolleen darasaa ture nan dabartuu kokkee keessa nan taaju shurubbee matti fudhatiin jee qoontor maka namaatti fudhatiin jee qoontor kun kaagayyiin isaa limmitii dhiiraa kan maka kuta sanii shuroo tana fudhatee osoo deemuuti gaararraa buufatee shuroon tun saana goolloo duraanii takka beekan laastika keessaa lafa buute shuroo diinaa qaba jee gadoo sadeen hafe isa qabu jala gafiif kun inni shuroo qabu gafiif omu dannoo kanaa tana faa jira La ilaha illallah. Lafadee shuroo keessa. Ibadaan tun akka laaftutti asii Akka laaftutti asin geenye. Sirri. Waa meeqa allah namni aggoo ibsii fi waa ta'e bu'ii meeqa akka beeti mudannoo meeqa isa mudalteeti sadiis fi du'a ummatti fararraa feete